Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kuni sagantaa Dirbaba Oromummaati. Sagantaan Dirbaba Oromummaa OBN wajjin wal ta'uudhaani torbeetti guyyaa tokko kan isiniif darbudha. Sagantaalee adda addaa sagantaan Dirbaba Oromummaa safara Oromummaa irratti hundaa'uudhaan kan qopheessu keessaa guyyaarraa keessummaa qabannee dhiyaanneerraa keessummaan keenyaarraa keessummaan dargaggeessas nama guddaas waan isaan beeknu wal makaadha. Boolalisaa Hiikaa jedhama. Boolalisaa Hiikaa biyya Floriidaa jiraatu. Mee lalisaa ani kan isin beeku yeroo jaatanii guddicha jedhamu kana jaatanii guddicha afaan Oromoo kan jedhamu kanatti beekaa. Lalisaa Hiikaa yeroo sanarraa kaaseen sirriitti si beekaa. Mee hojiin jaatanii guddichaa sun maalirra ga'ee nama maqaa isaa dhabu isin jiru amma si'ana. Mee ittumaan seenuu fi mata dureen keenya illee gara biraatti adeemuuf deema. Mee waa'ee sanaa irratti xinnoo nuu himime. Jaatanii guddichi akkuma jette afaan Oromoo kana Google irra gashuudhaafitu baay'ee hojjetaa turre. Hojiin Googlein waa tokko tokkos jijjiiranii chaalenjii baay'isanii jechoota miliyoonii tokko tiraansleetii godhamuu. Kanaaf isa immoo yeroo erga gaaslaa erga biyya nagaa taatii fi jara wajjin waliigallee goonannee turre amma immoo hin argita rakkoo madda tokko tokko jiruun itti fufuu hin dandeenye. Kanumatu duubatti nu harkisee jira malee silaa wanti kun kan inni hojjetamuu qabu biyyaati koordineeshinii asiitiif achi walitti qabate karaa salphaadhaan tiraansleetii godhamee Google irra kaa'uu hin danda'ama ture. Keessumaati immoo amma waanuma jirtu walitti funaannee kaa'uu dandeenya kun baay'iliidhaa fi Quraana kanarraas akkasumas immoo tiraansleeshinoota adda addaa jiran walitti funaannee kaa'uu dandeenya. Garuu afaan Amaaraa yoo ilaallamu baay'ee roongiidha. Tiraansleeshinii isaa Ingilishii irraa gaafa Amaarኛatti kamu takka takka hiikuma kan biraa qabaate iyyuuti perfektii jechuudha. Kan Oromoos immoo waan hin taane hojjennee irratti keenyee qeeqaaf kana ta'urraa gadi fageenyumaan hojjennee goonaa jenneeti ammas jechoota isaa walumatti guuraa jirra. Keessumaati amma duri aksesiisaa hin qabnu turre. Amma warra akka Biraayinaa Salaamii jedhan kanaa printing press Itoophiyaa keessa jiru gubboo kaffaltee waan meeqa gootee kan dargattu. Amma garuu biiroon barnootaas waan hedduu isaa nuu kenneera. Keessumaati biiroon barnoota Oromiyaa baay'ee kooperaatiividha kanarratti jechoota qaban hunduma isaa tiraansleeshinii isaatii wajjin nu kennuu waliin ta'anii akkasumas immoo keessi tasgaraan faan tiraansleeshinii baay'ee kana akkasumas immoo kan Quraanaa kana walitti qabaa jirra jechuudha. So waan abdii kutatame yeroo dhiyootti hopefully jechuudha. Yeroo gabaabaatti akka duriitti itti deebinee hojjenna jennee abdii qabna. Baay'ee itti dhimmitanii hojjechaa turtanii baay'ees yeroo sana deeggarsaa gurguddaa qabaachaa turtanii egaa bareedaadha. Lakki ittumaan seenuu fi abdiin hin kutamne ittuma jirtu jechuudha. Kan biraa xiqqoo hojii harkaa kanas hin dandeessaa ogummaa harkaa kanas yeroo tokko nama fira kee tokko DC'tti arginee kompiitara tokko hiikeenaa hojjetee jedhani maal jennaan danda'a inni narsiidha miti jennaan narsiidha garuu kanas hin danda'a jedhani makiinaas hin tolchaa jedhani. Dhuguma waan kun ogummaa harkaas kana hin qabdamee lalisa. Dhuguma maal egaa Ameerikaa kanatti waan dandeessu hunduma isaanuma yaalta. Hojii jaallattu immoo trial and error maal itti baata. So profeshiniin koo jalqaba ani injineeringii ture. Kan hin barachaa ture isa computer saayinsii ture. Yeroo hin barachaa turetti immoo mana garaajii kana hiriyaa koo tokko wajjin hojjechaa turre. Achi keessa makaanikiin ta'e makaanikummaa kanas nan jaalladha. Egaa computer saayinsii kana immoo dhiiseen gara narsingiitti deebi'ee jechuudha. Egaa computer saayinsii kanaaf injineeringii yoo baratte hojiin isaa baay'ee kompetitiiviidha. Akkasumas immoo al tokko tokko waan jaallatu hin taane haala ilaaltee maatii kee ilaaltee waan hin jaallannes hojjetteetu hin jaallatta jechuudha. So kanaaf ani gara meedikaalii kanattis immoo goree ammatti dhiisee narsii kana ta'ee isatti jira jechuudha. But hojiin koo waluma qixxeedha. Amma narsingii hojjedhu kompiitaraas nan hojjedha. Kompiitara illee amma tokko baradhee akka warra kaanii kompiitarii kana baay'ee advaansiin goone garuu beezik nooleejii kompiitarii numan qaba. Pirogiraamingis xiqqoo ishee jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Mee gara ammoo achuma naannoo sana gaa waan akka HR 168 128 kan jedhamu tokko bara 2016 nan yaadadha seenaa jamjamoo fa'aa wajjin taatanii gareen tokko warra senaataroota kana loobii godhaa akka turtanii fi akka milkooftanii hubadhaa.
meetan irratti noo himiti gareen sun attamte tokko gareen jaatanii kuni awwalama wajjin jirtu hojjetama jirtu gareen warra governorii yookaan senaatorotaa kana loobii godhaa turtan kun maal attam jirtu gareen kun faffaca'ee moo walumatti jira moo quba wal qabdu amma quba wal qabdume quba wal qabna hamma tokko garuu argitee amma si ana xiqqoo ishee namootii wanni adda addaa qabu. Yeroo sana Floridaadha senetiin kan foreign affairs jedhama kan komitee kuni akkasumas immoo congressmaniin koo kan anaan representina godhachi garuma foreign kana keessa turanii isaaniin warra jalqaba house resolution yookaan immoo kan karaa houseitiin house resolution kan karaa senetiin immoo senate resolution sana introduce godhaniif lobby goone senatarri koo achi ripaabilikaaniidha. Ani immoo akka ripaabilikaaniitti yeroo tokko kaampeenii isaa irratti tureera Floridaatti gaafa inni ture. Keessumaatti Ruubiyoon utuu inni gara US Senetiin deemin State Senatarii ture. Yeroo sana kaasee nam beekaanii egaa loobii nan rakkisne yuuti waan sana addoo ispoonsara godhee biilii jalqabaa sana Ben Cardin kan Maryland Senatarii wajjin introduce gaafa godhanii Ruubiyoo akkasumatti quunnamee staafii isaa dubbisee jennaan fudhatanii introduce godhanii jechuudha. Ergasiis baay'ee foloo godhaa turre bara wayyaanee sana pretty much seenaa jimjimooti wajjin akkasumas immoo jawaaruma kana fa'aa wajjin jechuudha. Waan baay'ee koordineetii goonee hojjetaa turre gareen suni silaatii dogoggora guddaatu hojjetame akkuma beektu mootummaan keenya kan amma jiru kunis mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun vaaliyuu jara kanaa sirriitti hin barre maleetu amma tiimiin sun akkuma jirutti qabamee asitti ijaarameeti loobii guddaa ta'uu danda'a ture biyya sanaatiin gara developmentii ilatti jijjiiramee wanta adda addaa gochuu hin danda'ama ture. Garuu wayyaaneen kuftee hundumtuu dhiisee galee anis dhiisee man deebi'ee ergasii yoo tuun hin turin namichis kan dannaggaa kunfaan jedhanii fi warattiin Habashaa kun Ruubiyoo loobii goote Ruubiyoon amma moor gara Habashoota kanatti liinii godhaa jechuudha. Dhiyooma kana dubbiseen ture. Challenge na godhaa ture amma tokko waa'ee biyyaa kana irratti jechuudha. So kanaaf baay'ee faca'eema jira. Namoota waan sana hojjetaa turantu walitti dhufeenya adda addaa qabna malee ammalatti akka duraa sana organized ta'e waan deemaa jirutti. Tole fayyaa ta'e amma kana eega jenneen gaa kun ka'umsaa gaa akkaataa dhufiinsa keetiif nu gaa baay'ee ulfaadhu galatoomii by the way odeeffannoo gaggaarii nu laattee waa'ee jaatanii kanas waa'ee warra senaatorootaas kun gaariidha. Mee amma gara biyyaatti ceena xiyyaara yaabnee balaliinee gara biyyaa deemna. Waa'ee poolitikaa biyya Itoophiyaadha namoota baay'eetu dubbata galgalaaf ganama inni kaan Amaariffaan dubbata inni kaan afaan Oromoon dubbata inni kaan afaan Somaaliin dubbata namni hundumtuu afaan ofii isaatiitiin waan danda'een miidiyaa kanarra ba'ee dubbataa oola waa'ee biyya guutummaan dubbachuuf hin deemnu barbaachisaas miti. Waa'ee naannoo dhaloota keetii Dambidolloo fi naannoo Wallagga Arfan jedhamee dubbatamu kana keessatti dubbanna. Waa'ee naannoo kanaa odeeffannoo adda addaatu odeeffama. Ganama odeeffannoo biraatu dhufaa, galgala odeeffannoo kan biraatu dhufaa. Amma dhiyoo miidiyaaleen tokko miidiyaaleen amanamoo ta'an tokko seenuu jalqabanii OBN dhaqeera, VON dhaqeera, BBCnis dhaqeera jedha. BBC yeroo jeneraal Biraanuu Julaa dubbisanii gurbaan isaan dubbisu achi ammachiitti deemee uummata irraa dhaqeera kan jedhu jira. Kanarraan kana fi duraanii akkamatti oduuma abbaan barbaade waan barbaade jechaa ture jechaadha. Ati dhalataa naannoo Dambidollootii warri keessanichi jiru firooti keessanichi jiru akka kana nan beekaa. Mee haalli Dambidolloon keessa turte haalli Dambidolloon amma jirtu naannoon sun maal fakkaatame akka odeeffannoo ati qabdutti jechaadha. Asirratti wantani si hubachiisuu barbaadu dirbaba Oromummaa jennee gaafa sagantaa kana mata duree sagantaa kana jalqabne dirbaba Oromummaa dabarree waan Oromoo keessatti safuu ta'e tokko waan Oromoo keessatti safuu fi safeeffii ta'e tokko namoota maqaan namaa dha'uudhaan
garee maqaa namaa dha'uudhaan xiqqeessuu yookaan wal xiqqeessuuf ofii guddaa fakkaachuutu hin ta'in waan dhugaa uummati beekee waan lafarra jiru jechaadha. Waan bor ittiin qaanofne waan dhugaa of harkaa qabnu tokko tokko dubbanna. Kanaaf dhugaa qabannu fudhannee poolitikaama biyya Itoophiyaa kana biyya Oromiyaa keessa jiru kana gara gidduutti fiduu jechaadha. Namni hundumtu waan deeggaru sana duukaa buutuu hin ta'in gara gidduutti itti finnee uummanni odeeffannoo dhugaa argachuu danda'a jedhuufanii mee namoonni ani dhiyootti beekee haala sana immoo hordofuu si waan ta'eefan si gaafadhaa mee kana natti. Galatoomi toleera maal sitti fakkaatee rakkoon biyya keenyaa kun keessumaati gara Wallaggaa lixaatii fi qellam Wallaggaa jedhamu kana dur lixa Wallaggaa ture lamaan isaayyuu naannoo kan biraarra baay'ee rakkoo guddaatu jira. Rakkoo guddaa uumamu kanas utuu nama kana babal'ateen karaa danda'ameen kadhatamaa turee gara lamaaniitu jechuudha. Wanti guddaa maaltu jira seetaan amma namooti baay'een isaanii garee ta'uu qabataniisu akkasumatti garuu nama sirriitti wantoota dubbadhus waa'ee naasa'us hubatee fi kan hin jedhu nuti akkuma laaltu biyya gaarii keessa jirra, biyya nagaa keessa jirra, nagaan baatee nagaan galtaa, uummata keenyaaf wanti nuti hawwinu nagaadhaan jiraachuu, nagaadhaan ba'uu, nagaadhaan galuu, nagaadhaan ijoollee ofii guddifachuu, ijoollee kee mana barumsaatti ergattee wanni ta'u jechuudha. Bara wayyaanee yoo ati hin balleessin, yoo ati hin dubbatin, yoo ati siyaasa kanarraa fagaatte namooti baay'een akkuma godhaa turan wayyaaneen mastii hin qabdu. Ati illee ijoollee kee mana barumsaatti ergitee, yuunivarsiitii barbaaddeetti ergitee, haayiskuuliitti ergitee, elementariitti ergitee nagaadhaan naa galu jettee abdiidhumaan teessa. Amma garuu baratti silaa uummatii mootummaa nama nyaataa sana ofirraa kaasee nagaa argadhee mana koo keessa uffee jedhee jiraatetti rakkoo kan biraa fidaniitti dhufanii jechuudha. Warri rakkoo biraa fidu kun maaliif kun ta'e gaaffii inni jedhu inni guddaan isa nus gaafannu isa namooti naannoo sanaas gaafatan kan barbaadanii dhabanii jechuudha. Humni addaa dhufe kun mirgi keenya hin eegamne kun kan hin taane mootummaan kun mootummaa wayyaaneeti wayyaaneedha oli maal jedhanii utuu mootummaan guyyaa lama sadii hin bulin duula badan jechuudha. Silaatii diinni Oromoo inni guddaan gaafa ka'ee Oromoodhaan bakka bu'u qabsaa'ota Oromootiin bakka bu'u Dr. Abiyyumaa fi Bolammaa fa'aa jechuudha. Oromoo viidiyoo keessaa ba'anii ODP dhaabanii biyya kana qabatan waan danda'aniin bira dhaabbatanii tumsanii dogoggora of course dogoggora hin qabaatan dimtu namni aangoo qabate aangoon jaallata. Isa dogoggoraa kana sirreessanii gara fuulduraatti biyyatti kan akkamittiin akka at least uummata ofiitiif qabsaa'an yoo ta'e uummata ofii kanaaf nagaa kennuun kaayyoodhuma isaanii guddaa ta'uu qaba ture. Garuu sun hafee immediately mootummaa diiguun dhufee caasaan mootummaan diigamee mootummaanis immoo haala isaa wallaalee hin laafee of course mootummaa bileemiin goote yeroo sanatti maaliif paawarii konsolideetii hin goone diinni Oromoo hedduutu jira. Wayyaaneen achiin aangoosa guddaa gadhiiste malee aangoosa biyya keessaa qabattee ma jirti caasaa see ijaarrattee jirti kana caasaa kanatti gargaaramtee jeequmsa meeqa uumaa turte uummata keenya illee miidhaa guddaarraan ga'aa turte jechuudha. Wayyaaneen mataan see namoota tokko qabattee. So isa kanarratti uummati baay'ee erga wayyaaneen kufteetii as rakkoo wayyaaneen irraan geenyatu irra ga'e. Maatii koo irraa ka'ee firoota koo irraa ka'ee wanta hin beeku maatiin koo wayyaanee fixe. Wayyaanee tajjeesse kan hedduu isaanii ajjeeftee kaan biyyaa baaftee kaan maal taate nuti illee akkasumatti barumsa illee kan baranne godhamnee wanti nuti hin taane jiru. Faamiliin koos faamiliin ollaa namoota naannoo sanaa jechuudha namoota hedduun hin beeku. Egaa kanarraa bara fooyyofne jennutti gaafa wayyaaneen immoo kaatu isa wayyaanee caalu deebi'e jechuudha. Maqaa moggaafatanii karaa hin taane deemu. Iigoon isaanii baay'ee guddaa. Iigoo takka uummata Oromoos bakka hin buune intarestii Oromoos hin eegne. Siigalee intarestii dimokiraasii waan jedhamtu illee kan of keessaa hin qabnedha wanti isaan qabatee deeman jechuudha. Kana jechuun maal advaayizii karaa barreeffamaatiinis kana maal wanti jedhaa ture. Hundi guddaan tokko maal ture? Ijoollee baay'ee warra wayyaanee wajjin achi caasaa achi irra ka'uudha turan beeka. Biiroonumaan qoon nama tures. Wanti nuti dibeetii argii gochaa turre maanni mootummaa amma dhufe kan ajjeesuu jechuudha. Atoo viidiyoo jedhanii halkan manaa fuudhanii kan ajjeesuudha. Ari'anii biyyaa balleessuurra hundaa'uun maal gochuu irra jiraata. Erga filannoon waggaa tokko lama gidduutti gaggeeffame ta'e OPDO'n yoo namooti isee gadhee taate OPDO sana isee gadhee miti.
isee hamtuu fuudhanii akkasiin aangoo irra baatu gochuudha. Maaliif gaafa isheen uummata korraapshinii darartu gaafa isheen uummata rakkistu uummata dhaa jirattiin kun korraaptiidha. Jirattiin kun biyya balleessiti nuti immoo kana faayitii goona jedhaniiti filannoo isa dhumuuf of qopheessanii dabballoota isaanii ijaaranii namoota even warra ageenestii isaanii warra oppoozii isaan kun ofitti qabaniitu silaa gargaaranii filannoo sanaaf dhiyeeffatu jechuudha. Namni gaafa dhufu piroomisii isaan galaa jiran maanni warri sun korraaptiidha kun biyya balleessiti isiniif hin taatu horii fuutee nyaatti jedhanii ekspoozii godhaniitu ofii nama isaanii uummataaf hojjetu bakka buufatu jechuudha. Kana dhiisanii atoppiidoo qaa godhanii gala majjeessu. Nama nagaasaa jiraatee hojii of course biyya sana keessatti namni nama qaxaree nama jiraachisu mootummaa hojii mootummaa hojjetee jiraatan malee hojii biraa hojjetu. Hojii baratee taanaan hojii mootummaa hojjechuu qabda. Yoo kana ta'uu baate yookaan biizinasii hojjechuu qabda yookaan immoo kan ofii keetii piraaktisii mataa keetii yoo dooktarii narsii maal kan taate kana hojjechuu qabda. Kan kana hojjenne garuu hundumtuu yookaan barsiisaa taata yookaan bulchiinsa keessaa hojii argatta yookaan maal keessaa argatta. Sana taanaan ati basaasa jedhanii dhufanii nama kana ajjeesu jechuudha. Kan ajjeesu immoo utuu wayyaanee taateeti nama naarsu. Utuu diina Oromoo taateetu naftanyaa taatee nama naarsu. Kan dhufee ajjeesu immoo Oromoodhuma ijoollee dhalattu achi ijoollee uffannoo isaanii beektu gadi bahaniitu kaayyoo hin jirre qabatanii harkaan dhufee nama ajjeesu. Kileemii godhu nama nagaa doorsisu. Hojiidhaa inni tokko bulchaa yoo ta'e inni bulchaa ta'uu barbaadu maal godha yuunivarsiitii Wallaggaa keessa yuunivarsiitii Dambaloo keessatti waan ta'e beeknu. Pirezidaantii yuunivarsiitii ta'uudhaaf jedheetu ittaanaan pirezidaantii isa sana ajjeesuu barbaada. Waan hin taa'irratti tuulee jechuudha. Darasaa dubbaa iddootti taphaasaa waan kaasa jechuudha. Dhiibama jampiin godhaa jira sabjektiidha sabjektii. Kan hin kaasuu barbaadee fi namni isa jibbu dhuunfa jibbaa private heetii yookaan immoo rakkina private walirraa qabaniinitu isa tokko maqaa balleessanii itti bitanii ajjeesu jechuudha. Maal jedhu kun piidiyoodhaa kun basaastuudhaa kun maalidhanii wal ajjeesisu. Kun maal fide anaarkii fide kunuunsa kana fide sodaa fide. So warri horii qaban warri danda'an keessaa baqatanii iddoo biraatti galan biizinasii isaanii gurguranii horii isaanii keessaa ba'an garuu qotee bulaan achi garatti baqatu hin qabu garatti deemu hin qabu. Utuu amma daangaa ta'e gara naannoo Booranaa nama Keeniyaatti dhiyaatee jirti. Harargeen gara Somaaliyaatti dhiyaatee jira. Kaan gara Eertiraa kan dhiyoonuma Sudaaniitu ta'e illee Wallagga keessaatii rifiiwujiin yookaan hin baqatee namatu biyyattiitti nafu ture. Mootummaa asiin sodaata. Inni kun immoo asiin dhufee mootummaa wajjin hojjeta jedhee dhaqee ajjeesa. So silaa namni baqata jiru inni garatti baqatu hin qabne inni garatti garuu namni achuma taa'eetu ajjeefama jechuudha. So hojii hojjechuu hin danda'u beelaan kan dhume waan meeqatu jira. Meetii koo turte duraanii wal quunnamaa turreetti yeroo wayyaaneen turte iyyuu wal quunnamaa turre taati yeroo wayyaaneen turte iyyuu quunnamtii qabaachaa turte jara kana wajjin. Warra mallaga jiru kana wajjin. Exactly warruma immoo hoogganaa jiru kana moo namoota biraati. Warruma kana baay'een isaanii warra kana kan irra caalaan isaa dhiisanii kan galan jiru. Kan amma dhiisanii takka turanii wal dhabanii gara mootummaatti deebi'anii yookaan immoo ijoollee warra galte kanaa wajjinis deebi'anii kan yeroo Jawaar afaan isaa araara jedhanii dhaqan sanas kan galan jiru muraasa isaanii beekachi keessaa kan amma jiran illee jiru. Humni sun amman gahaa ture yeroo sana amma tilmaamaanii amma hubannaa qabdu jechaadha malee humna kana gaa beekuun humna militarii isa ta'uu humna riphee lolaa tokko beekuun exactly amma akka ta'e beekuun nama rakkisaa. Garuu loojistikiidhaaf parpazii loojistikiitii fi waan dhiyeessii akkasii gochuudhaaf humna akkasii qabna kana nu gargaara kan jedhu yeroo miseensa adda bilisummaa Oromoo turresi inuma beekama fakkeenyaaf jechaadha amma tokko naannoo sanan beektaa. Humna mamii ture waggaa sana mee utumoo wayyaaneen gaddiisin dura. Tilmaamaan jechaadha. Yeroo sana I don't know an kana siin jechuun danda'u an yoon beekesi maybe 10 afaan caaltu maaliif beekuu dandeessu yeroo sana. Riphee lolaas waan ta'anii fi securityidhaafis maal waan ta'eef namoota baay'ee beekuu dandeessu. Kaaffii isaan fudhataa turan irraa jechuun maaliif amma dhageenyeen beeknu hawwii keenya ture beektaa bara sana. Baay'ee hawwii keenya ture waraanni kun asii ka'ee kana godhaa laata tarkaanfii fudhataa laata kan jedhu ture yeroo wayyaaneen hin kufin dura hin turre waan akkasiitti hin turre booda kanatu naannoo 60,000 lakkaa'ama jedhama waan dhufeefan kana siin jechuu barbaada. 60,000 kun kanuma argasii uumameedha malee yeroo sanatti 1,000 lakkaa'ama. Warri jirus immoo warra sirriitti dhugaa wayyaanee irratti mootummaa wayyaanee tarkaanfii kan fudhachaa ture sana waraana irratti muraasa kan beekamu isaanii
warra disipiliinii ta'ee jiru. Warra disipiliinii seeraa beekan. Fakkeenyaaf amma Laggasaa Wagii beekna. Laggasaa Wagii dhuguma goota Oromooti. Qabsaa adda bilisummaa Oromoo sirrii jechuun warra akka Laggasaa faati. Laggasaan takka waggaa meeqa sochee Wallagga keessa. Guyyaa tokko deemee ati basaasa mootummaatii ati mootummaadhaaf hojjettaati maal jedhee nama tokko irratti Oromoo tokko irratti dhukaasee hin beeku. Yoo argillee yoo qabillee isee gamsiistullee maal godha waamee gorsa. Dhiisii uummata kee miidhinii kanan godhin jedheetu gorsee namoota illee sirreessaa ture malee guyyaa takka diina jedhee Oromoo tokko irratti dhukaasee hin beeku. Yerumti warri bara wayyaanee warri jiran illee namoota amma tokko hin beekne kan isaan ajjeesaa turan. Namoota wayyaaneen ergitee deegnatii seetiif maalsee kana caasaa wayyaanee qabdu kana keessaa nama tokko ajjeesanii waan isaan godhee nama gara feesbuukii kana irratti maxxansu akeekkachiisatti kennanii laakunuu kana dhiisanii namoota hedduunis immoo sodaatanii kan dhiisan hedduutu ture. Inni ammaa garuu kanas miti. Amma guyyaa lama sadii kana ajjeefame namootuma ijoollee managaa ijoollee hojjettee jiraattee bultu hojjetaa mootummaa imagine namoota ittiin jiraatan ijoollee ittiin bulfatanii diinadhaan ajjeesu jechuudha. Nammaa kun kanas miti. Dhugaa dubbachuudhaaf warra makkastii nama fixaa jiru kun maqaa Oromoo waammatee qabsoo bilisummaa Oromoo jedhee yookaan qabsoo maalii jedhee whatever maqaa hedduu qabu. Maqaa hedduu itti baafatu. Bara kana kan baafatu Oromoodha tun taane anybody can come and say okay an qabsoo Facebookii abbaan barbaade banatee Oromoo fakkaatee garuu Oromoo jees ani Oromoon kana godha sidhee yaadu yoo godhas immoo waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa tilmaamuun waraanni sun humni isaanii hammanaa kuma manaan lakkaa'amu jechuun ulfaata. Garuu jiruu socho'aa garuu warri yeroo sana socho'aa turan baay'ee disipiliinii warra uummata Oromootiif yaadu gaafa Harargeedhaan rakkinni warra Harargeedhaan dhaqee birmatu Arsii dhaqee birmatu iddoo biraa Oromoo iddoo kan biraa akka wanni itti warra ilaaluudha. Oromummaadhaaf warra qabsaa'u jechuudha. Tole. Egaa amma beektaa kana deddeebi'ee si gaafadhee fi maaliif gaaffii namoota gurguddaa politishiyaanii Oromoo gurguddaa dabalatee yeroo wayyaaniin akka sana biyya bitaa turte sana wanni tokko waan hin turre amma humni guddaa kun sabee biyya amma kana mootummaa chaalenjii godhee kan jedhuu fi gaaffii kaasaa mootummaanis waan himatu qaba harka dheeraa waan akkasii duuba jira kan jedhu qaba. Kanaafan kana kaasee mee sana biraa dabarru yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti sooshaal miidiyaan egaa biyya moo'ee jira ammatti ana qilleensa irratti lolamaa qilleensa irratti injifannoon labsamaa qilleensa irratti odeeffannoon adda addaa ba'aa yeroo tokko yeroo intarneetii fi telefoonaaf intarneetiin citeera jedhamee wannitu ture tulluu walalfaatu gubatee midhaan qotee bulaafaatu gubatee namootatummaa ganda tokkotu akka jirutti BM'dhaan gubatee meeshaa waraanaa gurguddaadhaan rukutamee gubatee kan jedhuufaa ture. Waan kun baay'ee hunduma keenya rifachiisee dalga nutti galee ture. Maaliif amma odeeffannoo ati dhimma ilaaluurraa addan baafannetti waan sun dhugaama ta'ee mul'ata. Mootummaanis baay'ee waan kanatti ibsan kennu ture. Mee kana maal mee yeroo sana gidduu sana wanta ta'e kana waan amma jedhu kana dhageessee ture namni adda addaa maaliif footoo maxxansuu ture. Footoo maxxanfee kana gara namoonni kan biraan immoo footoon kun biyya akkasiitti ta'e iddoo akkasiitti ta'e malee achi miti kan jedhanii maxxansantu jira. Yeroo sana mee maaltu ture mee maalirraa ga'eetu wanni ta'eetu mootummaa balaaleffachuudha. Maaliif sooshaal miidiyaan hunduma isaa warra damma jettu kana miti warra amma lolla jedhu kanatu hin ta'ini waan loltuun mootummaa uummata miidhaa jiru waan mootummaan uummata irratti wanni ta'e komaandi poostii wanni godhee uummata miidhaa jiru uummata buqqisaa jiru. Kakaitti odeeffama kun amma odeeffannoo ati qabdu amma wal fudhatame lalisa. Maal sitti fakkaate namoota hedduun quunnaman ture warrachi gara Finfinnee dhufuus ta'ee namoota naannoo sana jiraatan bilbileema waluma wala gara bilbil iddoo baay'eetiin hojjetu garuu waan tokko darbee numa dhufa. Wanti asii odeeffamuu fi wanta achi jira jiru faaktiin isaa adda adda. Waan walirraa fagaatedha. Akkuma beenu durii oraalii hammana gumnee waraana wayyaanee waraana mootummaa hammana daaraa goonee maal kan jedhu propagaandaadha. Olola. Sii galee. Sunimmoo maaliif ta'a yoo jettee warri waan sana sirriitti siiriyeesli amanan jiru. Namooti waan sana amananii waan godhan fakkeenyaaf amma biyya alaa kanaati
warri tumsan qabu. Warri horii erguu qabu. Warri horii erganiif kuni warra kana dhugaa jedhanii fudhataniiti ittiin horii isaanii dabalanii erguuf jechuudha. Jarris immoo kana goonee horiin isin ergitan sappoortii isin gootan nu bira dhaabbachuun keessan kun injifannoo kana galmeessisee jedhanii itti himoo jechuudha. Siigalee utuma ta'eeyyuu utuma waraana mootummaa kana ajjeesaniiyyuu dara mootummaan yoo waraanni isaa du'e bakka itti waraanni ajjeefame sana bakka itti ture sana hunda dabalatee dhaqee dha'a malee baqatee biraan deemu biyya waan bulchuuf jechuudha. Mootummaa tokko rukutanii waraana mootummaa waraana unlimited qaba. Yoo kummi jalaa du'e burgana akkuma bakka buusa. Horii qabaa maal qabaa waan isaan dhaban hin jiru. Warri kaan garuu 10 jalaa duunaan 10 sana bakka buufachuudhaa fi immaajini gaa waan deegoosu waraana meeqa qabu. Siigalee kanaaf warra hafitu deemee namni tokko ittiin waraana mootummaa irratti dhukaasee balaa guddaa isaatu ganda sana yookaan immoo namoota naannoo sana jiraatan fida. Calculationiin isaanii it is always wrong. Rakkina qaqqabsiisanii rakkina geessisan jechuu miti. Hirrukutan jechuu miti. Hirrukutu. Namni tokko ittiin dhufee uummata kana balleessuu barbaadu, uummata kana miidhuu barbaadu akkuma wayyaaneen godhaa turte. What they do is mootummaa irratti dhukaasu laawunjarii aanatoo bombii aanatoo maaliin itti darbatu waraanni mootummaa naannoo kana shiftaatu jira jedhee namoota at least umurii waraanaa gaan waggaa 20 ammoo waggaa 40 warra balbituu jiran kan argan kaan hidhanii kaan maal godhu kun natural reaction jechuudha. Namooti rakkachuun isaa dhugaadha. Namooti tarree jala jiraachuun isaanii dhugaadha. Garuu wanta akka asii afarsanii dhageenye maal jennu kanas miti. Warri kana jedhanis immoo mootummaatti lafa isaaniitti ba'anii konfirmidii ta'ee lolli guddaan geggeeffamee waraana mootummaa booji'anii waraana mootummaa ajjeesanii konkolaataa mootummaa qabatanii waan jedhamu hin jiru. Yoo jiraates immoo dhaanii baduun jira. Daameejii uummata naannoo sanarraan ga'uurraan kan hafe naannoo qabatanis hin qabani. Amma bakki warri daggala jiru qabatee mootummaan naqee fuulaaf fuulaan lolatti banee irratti wal dha'an hin jiru. Wanni isaan godhan hin dhufu hin dha'u yookaan kaampii isaanii yookaan warra karaa deemu irratti waa dhukaasu indan hin badu jechuudha. Warri kana godhu nama 10 demoo baay'atan. Garuu konsekwensiin isaa uummati naannoo sana jiru ji'a tokkoof ji'a lamaaf siqaayii biyya lafaarra hin jirre arga. Manaa bahee galuu hin danda'u. Hirreebama maaliif reakshinii noormaal reakshinii lola keessatti waan eegdudha. Waraana kan achi keessa jiru. Malee poolisii miti yookaan immoo milishaa gandaa miti kan eegaa jiru. Waraana irratti dhokee kan tarkaanfii fudhatu waraana. Waraanni immoo akkuma beeknu ajjeesuudhaaf, shutii gochuudhaaf wanni barata malee qabee nama seeratti dhiyeessu miti wanti isaanii achitti bobba'anii jiranii. So kanaaf daameejiin baay'eetu jira, rakkina guddaatu uummata irra gahaa jira. Akka asii odeeffamu garuu dhugaatti waan achi waliin fakkaatu jechuudha. Uummatni illee immoo erga waa'ee intarneetii fi bilbilachite jette irratti hundaa'ama erga bilbilachiteetiif erga intarneetiin citee nagaayyuu arganneen hojii makeenya jiranii gallaa jiru. Namoota baay'ee nagaayyuu arganne jiru. So akkaawuntii ati feesbuukii irraa amma terroraayizii godhanii asii uummata kana doorsisanii maal jedhan kuni hin jiru. Achiiti uummati oppoositii sitti. Deebi'ee immoo feesbuukii kanarraa namoota rakkoo hamma kana uumanii kijiba hamma kana uumanii biyya kana burjaajessanii maal godhan kuni namoota dhugaa to tell you the truth akkaawuntii sana kaalkuleetii namooti godhan jiru amma namooti hojii hoo ta'anii waan kana keessumaati ekspertooti kompiitaraa garee makeenya keessa jiran maka traakii godhu algooritimii ittiin kana develooppii godhu warrumti giraandiisii jedhu baay'ee isaallee gadi fageenya sana haasa'u 400 gadi. Less than 400 accounts. Kan amma jeequmsa amma kanaa fi shororkaa amma kanaa waan meeqa uumu kun 400 gadi. Total accounting jechuudha. Yookaan immoo soorsiin isaa soorsii 400 caallee kan kana godhan. Baay'een isaa over 90% of it is outside Ethiopia. Biyya keessa miti. Biyya ala. Biyya Arabaatii fi gara Gibsii kana ni guddaan isaa Keeniyaa kanas jira. Inni kaan North Americaadhaaf keessumaati Kanaadaadhaa. Irra guddaan immoo biyya alaa kana keessaatii Awurooppaadha jechuudha Afrikaan ala kan jiru. So warra kana warri as taa'ee biyya shororkeessu. Malee wanti biyya keessaa deemu akka exaggereetii ta'ee afuufan kanas miti isin jechuun jedhe. Mee kana kaaftee waa'ee odeeffannoo kana waasitti nama Kanaadaadhaa. Kanaadaa maqaa dhoofte nama Kanaadaan jiraadhaa yeroo baay'ee nan dubbadhaa. Namoota Kanaadaa tokko provinsii yookaan isteetii keessa jiru kaanii kan isteetii kan biraa keessa jiru lamaanuu warra Dibbidolloo dhaqanii waa isaan natti man tokkoon siikoodha waa'ee biyyaa gaanuma qoratta biyyi dhalooti keenyas naannooma sana gara Gibbiiti.
haa ta'uuti Wallagga Arfan jedhamee odeeffama. Maal jedhaa inni tokko warri firoota isaanii Finfinnee jiru inni garuu Dambidolloo dhalate waan ta'eef dhaqee ilaaluu qaba. Eegan Dambidolloon ilaalu ta'eetu Kanaadaa irraa bahee dhufuun iyyuu maaliif barbaachisa kan jedhuun deemee akka inni itti jedhetti lafa siikaa. Finfinneedhaa ka'ee amma Ambootti rakkinni hin turreedha. Amboo xinnoo gari Naqamtee kun jara jira jedhanii woboo jiranaan jedhanii xinnoo eegumsa jiranaan jedhanii oduun isaa amma kana to'aa miti jedhee Naqamteen gaafa naqu nagaa dhadhee ooleen buleedhee wanti tokko hin jiru jedhee akkam immoo naannoon kun gaafa jedhu lakki asii nagaadhaa gara Gimbiiti malee Gimbii xiqqoo rakkinni jira jechuu dhageenyaa achi rakkinni jabaa jira kunoo abbaa seenaa fa'aa karaa jira gaa abbaa seenaa kan jedhamu Gimbii Naqamtee jedhan jedhee makiinaa kireeffatee dhaqee omti tokko abbaan seenaas nagaama ture Gimbii dhaqee Gimbii keessa oolee omtuun jiru isaan immoo gara eessatti Dambidolloon gara Gullisoo kana irratti of eeggadhu achiidha lafii cimaa naan jedhan jedhee Gullisoo dhaqee laaqana kana laanchii kana nyaatanii ta'anii nama qoratee karaan attam jedhee isaan immoo gara Caanqaa Alamtafarii kana gara Dambidolloo kana malee danni nagaadha naan jedhan jedhee achi Dambidolloo ga'ee Dambidolloo yeroo ga'u magaalaan nagaadha atoobisiitu deema gadaa baasii faatu Finfinnee irraa achi deema achi ga'ee tanne Dambidolloon nagaadha miti maannoo deeffamu jennaan lakki eddanaa ogaa nagaadha gara Muggiifaa Beegiifaa Qaaqeefaa Maaloofaa jedhan jedhee achi immoo Muggii irraa muti xiyyaaratu namaa inni makiinaan nama fe'ee dhufedha lakki nu biraa gaariidha gara kana jedhu hundumtu bakki naqeen amma Qaaqeetti deemee baadiyyaa keessa bakka makiinaan illee hin galle motorsaayikiliidhaan illee deemeen ilaalee jedha. Omtuun jiru rakkinni hin jiru jechuu isaa miti. Garuu ammi odeeffamu kuni hin agarreedha. Namni hunduu bakka ni ga'eetti iddoo akkasii rakkinni jira jedhee natti hima malee addana rakkinni ture kan jedhu bakka Qaaqee jedhamu sana rakkinni tureera duraanii rakkinni tureera amma garuu nagaadha jennee kan jedhutu jira jechaadha. So namni kuni dhaqaaf gala kana qoratee nagaadhaan naqee baadiyyaa isaa keessa deemee Dambidolloo bubbulee deebi'ee dhufe. So isa kana gaa amma wanni nuyi amma dalga namatti galu akkaawuntii ati 400 jettu kun isaan kun faabrikeetii godhanii biyya jeequ yoo ati dubbatte si doorsitu yoo si doorsisi dadhaban si fira kee akkasitti akkasii akka goona jedhanii akka itti wanni ta'u isa kana gaa amma wanni dhugaan jiru akka jarri lamaanuu natti matti karfiyuun jira karfiyuun sa'aatii 7 booda sa'aatii 7 jechuun sa'aatii tokko akka biyyaatti jechaadha 7 pm jechuu yookaan sa'aatii tokko dhiya keessaa achi booda karfiyuun mootummaa wanni jira loltuun odeessaan kan biraan immoo waan jedhee rakkinni immoo loltoota mootummaa irraa immoo akkamii uummata irra wanti ga'u jennaan ani uummata kaan immoo baatii 2 kan turte jechaadha achi torban ja'a kan turte jechaadha. Amma achi turetti amma warra keenya irraa dhagayetti nami nagaan nami tokko dhammuma koo ba'ee nami waa tokko keessaa hin qabne nami jara kana hin tuqne nami tokko iyyuu tuqamee hin beeku. Nami tokko iyyuu tuqamee hin beeku. Yoo ammoo uummata keessa dhaabatanii dhagaatti darbachuu jira, waatti dhukaasuu jira. Yeroo kana ammoo walitti qabanii ofirraa ittisuudhaaf akka loltuutti ofirraa ittisuudhaaf namni kan biraan miidhamuun numa jira. Kanarraan kana fi loltuun uummataa wajjin nagaa qabaa walii wajjin ooluu galgala garuu galaa jedhu galgala immoo jara kanatu baa'etti jettecha. So kana jira lalisa. So isa kan akkamittiin fuudhanii uummata kana amma biyya bakkeefaatti hiriira ba'e Wallagga keessatti nama dhumaa jiraa jedhame lafa gubataa jiraa jedhame waan addunyaan argu kana kijiba qilleensa irratti oduu akkaawuntii nama uumame kun wanni ta'e kanaani addunyaa keessatti akka waan biyyi gubataa jiru tokkotti qabnu ba'uun kuni garamitti nu geessaa jira maal mee akkamitti waan kana akkamittiin qabbaneessuu danda'ama namoonni dhugaa beekan immoo maaliif hin dubbatan kan amma gaafiin kondi guddaan jarri kunoo dhimma keenya jedhanii akkaawuntii 400 amma 400 itti baasanitti wanni ta'ani warri dhugaa beeku immoo maa callisa warri dhugaa beeku even mootummaa dabalatee miidiyaa biyya keessaa dabalatee OMN tu jira OBN tu jira ONN silaa kanuma isaaniiti OBS tu jira isaan kun wanni ta'u yoo kana VON dhaqee dubbisee jira xinnoo waan dhugaa fakkaatu tokko nu himeera OBNs waan dhugaa fakkaatu tokko uummata dubbisee himeera kanarraan kana fi
miidiyaan illee namoonni dhugaa beekan illee waan kana wanneen godhani kun maali garamitti deeme jettamee akkamitti ilaaltama? Mee maalirraan sii jalqaba seete waa'ee waraana naannoo sana qubatee jiruu fi uummata wanni ta'u. Waraanni uummata biyya gubaa jira, gaara gubaa jira, qabeenya uummataa gubaa jira, maal godhaa jira isa jedhu yoo ilaalle. Okay, naqamteedha maan gubin, naqamtee isa Wallaggaa. Wallagga bahaa jechuudha. Wallagga bahaa keessa maan gubate. Horroo Guduruu keessa maan gubate. Iddoon sun maa nagaadhaan ta'a. Bilbila qabu nagaadhaan takkaa rakkoon tokko mudatee hin beeku iddoo sanatti. Maaliifitu gimbiidhaa fi yookaan immoo lixa Wallaggaatii fi qellem duwwaa irratti fokkasii kun ta'e. Maaliifitu warra sun duwwaan gabrummaa addaa jala jiru moo Wallagga warra jedhan kunis misinformeeshinii guddaan jiru oduun dogoggoraa kan jiru immoo namni hundumtuu kan hubachuu qabu Wallaggatu rakkina jala jira gaafa jedhamu Wallaggi kan rakkina jala jiru qellemii fi lixa Wallaggaa duwwaa. Horroo Guduruu nagaa qaba. Biyyi Daawud fa'aa jechuudha. Biyyi Jaal Daawud fa'aa yookaan immoo Obbo Daawud Ibsaa fa'aa nagaa qaba. Rasaasni tokko ittiin dhuka'ee hin beeku jechuudha. Uummatni ajjeefamee ati viidiyoo namni du'ee beeku hin jiru jechuudha. Ati basaasa mootummaa ta'e nama ajjeefamaa jiru hin jiru. Siigalee naqamte keessaas muraasa. Yeroo tokko magaalaa keessatti akkuma sila siin jedhee jibba warraa kan ka'e diinummaa irraa kan ka'e jibbuma namoota muraasa irraa kan ka'e dhaqanii ajjeesu malee akka Wallagga lixaatii fi qellem kanaa manaa gadi fuudhanii ba'uuf galu jiraachuu nama hin dhowwine doorsisillee hin jiru. Facebook kanatti nama takkaa nama naannoo Horroo Guduruu yookaan nama naannoo Naqamtee doorsisu gara. Kanaaf rakkinni guddaan kan jiru qellemii fi lixa Wallaggaati jechuudha. Waraanni mootummaas kan itti bobba'ee jiru hedduun gara sanatti. So waraana mootummaa kana gaafa ilaallu waraanni akkuma silasiin jedhee ture kan isaan leenji'an kan isaan baratan nama rukutanii ajjeesuudha malee yookaan immoo waraana irratti injifachuudha malee waan fedhe nama kana yakkamaa jedhanii qabanii seeratti dhiyeessumaadhaan isaan biran jiru. Hin barataniis yeroo isin qabaatan. Maaliifitu amma yoo waraanni I don't get surprised waraanni nama ajjeesutti. Fakkeenyaaf mucaan amma eessuma koo mucaan obboleessa abbaa kootii ajjeefamee ture torbanii darbe. Kan ajjeese waraana mootummaati. Siigalee warra daggala jiru miti. Maaliif du'ee isa jedhu amma danda'ametti gaafachuu yaaleera. Bira ga'uus yaaleera. Garuu dhugaan jirtu maanni waraanni mootummaa naannoo sanatti ergamuun waraanni raayyaan ittisa biyyaa jedhamu. Naannoo sana jiraachuun isaanii rakkinatu jiraachuudha jechi. Rakkina kana kan uumu warra daggala jiru kana. Kan daggala jiru kun yoo akka uummati hin miidhamne barbaadanii daggala sanatti achi waammatanii yookaan immoo lafa mootummaa jiru lafa waraanni mootummaa jiru loluudha malee itti dhukaasanii mandara keessa dhokannaan mana namaa keessa dhokatanii rasaasatti dhukaasanii yookaan boombii itti darbatanii jennaan waraanni kan iseen gootu nama kanarra deemu nama sana argadhattee tokko jiisanii biraa deemu jechuudha. Waan namni itti dhukaase yookaan jara ajjeese yookaan boombii itti darbate baqatee silumayyuu beeka waan ta'eef hin dhokata uffata jijjiiratee ba'a garuu dhimma isaa karaarra deemu inni hojii isaatii galu inni gabaa isaatii galu inni barumsaa galu rasaasaan dhahamee ajjeefamaa jechuudha. Kun reakshinii akkas mootummaan yookaan immoo waraanni nama irratti fudhatu. Maaliifitu waraanni akkas godhe jira utuma godheeyyuu immoo fakkeenyaaf amma Ameerikaan himaa jirudha. Biyya Ameerikaa kun biyya akkas advaansidii ta'ee Iraaqitti waan isaan godhan hin beekne miidiyaa irratti dhaga'aa turre. Konvooyee 10-20 keessaati gaafa warri isaan terroristee jiranii waaman kun IED jedhan explosive device sanaan remotely ta'anii dhukaasanii waraana Ameerikaa kana keessa taankii tokko dhaanii warri taankii kan biraa keessa jiran achi ba'anii namoota dhiira mandara sana keessa jiru meeqa fixan. Siigalee warri waan sana godhe garuu yookaan bankarii keessa galu yookaan immoo qamisii dubartiin uffatanii dhokatu yookaan lafa dhokatanis beeku remootii dhalaa garuu kan dhume namoota nagaadha jechuudha. Kana kan godhu waraana advaansidii waraana akkas barate waraana Ameerikaa kana jechuudha. Waraana Ameerikaa ati waraana ta'uudhaa fi even grading kee mataan isaayyuu asii aarmii ta'uudhaa fi grading tati qabdu loo taanaan iyyuu sin fudhatan. Tuqaa gaarii qabaachuu qabda. Waraanuma taatee malamuudhaaf iyyuu. Innaa isa biyya keenyaa modaali baay'een isaa kan high schooliin fidnee kan seera hamma kana hin beekne siigalee
obboleessaa bira rukutamee jennaan warri kaan bira rukutamee konkolaataan isaa rukutamee jennaan rukutamuu dhiisiiti ija galaan maxxee ilaaltee jennaan sitti garagalee sireetu sitti garagalee sireetu jarri kun warra dur ajajaan namatti baadhi nama cafaqaa turanidha. Mootummaan kunis immoo waraana haaraa ijaarrate osoo hin taane waraanuma wayyaaneen ijaarte ittiin nama dhidhiitaa turte sana ittiin nama fixaa turte sanatu mootummaan nammaa kun fudhatee ittiin hamma tokko tasgabbeessee atleast seera qabsiisee yoo kun ta'e malee kana dhufaasinaa jedhaa stiil kontiroolii gochuu hin danda'an jechuudha. Kanaafi waraana mootummaa dhaqanii arrabsanii dhaqanii dhagaatti darbatanii dhaqanii boombiitti darbatanii waraanni suni maaloo dhiisaa jedhee akka Awurooppaa maal kana kadhachuun hin jiru. Yooti dhagaatti darbatte xiyyiitiidhaan gurra keessidha. Isa dha'e miti yoo isa dha'u dhabe isa dhagaa darbate isa dha'u dhabe nama kan biraa deebi'e dhaa malee seerri isaanii hin jiru luusiidha. Yoo ta'es immoo diffendii wal godhu lafitti barbaaddee waraana sana kasas jiru. Inimaniyyuu. Kana jechuun isaanumaaf carraa bantee fi nama silayyuu nama ajjeesuu fi barbaadu yookaan nama rukutuu fi haaloo wayii bahuu barbaaduu fi ati karaa bantee fi dhagaatti darbachuun maqaa wanni ta'uun sababa argatee jechaadha. Of course kanumaaf jiru miti jechi wanni isaan achi jiraniif kana bar. Maaliif jiru achi maa jiraachuu jechuun immoo dandeessu. Maaliif biyya bulchaa jiru hamma biyyi kun mootummaan kun bulchaa jirutti hamma seeraan filannoodhaan aangoorraa bu'ee inni lammataa yookaan inni filamu aangoo dhufee qabatutti warra makaratu biyya bulchaa seera kabachiisnaa jiru isaan addunyaadhattis ta'e seeruma kamiin iyyuu seerri gara isaanii gora yoo nama dhibba meeqa fixan iyyuu isaanumatu at the end of the day mo'ataa jechuudha isaan biyya bulchaa jira waan ta'eef isa waa'ee hiriiraatiif kana achi uummati kana ta'aa ture jettee asii goote kuni ajandaansaa it's political agenda. Namooti hiriira kana si organizing godhanii si eenyu akka ta'e inuma beekna. Namootitu dhugaa beekanii faaktii jiru beekanii utuu rakkoo jirtu beekanii for some reason maal akka ta'an tokko wanti sii hin galle asii hiriira kana organizing godhanii uummata akkana ta'aa jiru instead of warra daggala keessa jiru sanaan dhiisaa mee waan kana karaa nagaa ta'e solvii gochuu yaalaa mootummaa kana wajjin walii galaa solutionii tokko fidaa jedhanii konviinsii godhanii kadhachuurra asii horiitti erganii warra sana dhaggeeffatanii isaanis immoo kana nu godhaa hiriira akkasitti nu ba'aa jedhanii ajaji baay'een isaa biyyuma keessaa dhufa. Warruma biyya keessaatu dimaandii godhe kana godhaa jedha. Asii immoo namoota assaayimentii kana fudhatanii hojjetan jiru. Warra assaayimentii fudhatanii hojjetan kun baay'een isaanii immoo kan si gaddisiisu sodaataniiti. Sodaarraa kan ka'eetu jala acabaccabu malee jaallatanii miti. Maal sodaata? Maaliqa faamilii koo hosteejiidha qaama hosteejii qabatanii yeroo jechuudha. Amma hosteejii yoo qabamte yoo faamiliin keessa jalaa qabatanii ijoollee keessa jalaa qabatan obbolaa keessa jalaa qabatanii birrii kana fidis hin jedhu yookaan birrii kana fidi yookaan ajjeesnaas hin jedhu. That's what's going on. Namoota baay'ee as ta'anii lafan privately. Jarri kun Oromoof qabsaa'utu ittiin si doorsisaa? Eeqa. Dhugaara waan kana nan dhaga'a. Dhugaara waan kun ittiin nama doorsisuun yoo kana goote kana godha jechuun dhaabni yookaan qaamni Oromoo bilisa baasuu fi mirga uummata Oromoof hin qabsaa'a jedhu kun kana gochuun dhugaadha. Ati maaltu afaan uummata biyya kanaa bare utuu faamiliin isaa achi reebamuu utuu karaa bahu dhabuu utuu karaa bahee galu dhabuu kana si afaan qabate taa'u baay'een isaa maajooritiin isaa sodaatee yoo asii dubbate isa privately dubbata jechuudha. Amma naa wajjin namoota baay'ee wajjin dubbanna miti waan kana personally gadi baanii garuu hunduu malee dubbatan. Maaliif hin dubbatanii faamilii isaanii sodaatu. Siigalee yoo isaan asii dubbatan kan faamiliin isaanii ajjeefame jiru, kan hidhame jiru, kan reebaman jiru, kan waamamanii kunoo daaraa godhanii caccabsanii fixanii obboleessa kee duraan dhugutu taanaan kan angootu taanaan jedhanii yookaan immoo fira kee duraan qabu taanaan kan godhe yookaan meeqan isaaniitu jiraas. Kan amma taanan koo kan hin beeku jechuudha. Dambidolloo keessa. Siigalee so uummatii shoror kaa'ee jira asii. Hiriira bahe jedhamee gaafatee jennaan ka'ee gadi ba'a. Yoo bahuu dide immoo kunoo atiis maanni isheen PP kana taate yookaan immoo gara mootummaatti gorte jedhanii waan meeqatti banu jechuudha. So uummati baay'een isaa utuu hin jaallatin ba'a. Garuu isaan keessaa immoo warri sirriitti benefitii godhan jiru. Warri asii horii namarraa guuruu baran jiru. Siigalee kana goona injifannoo akkasii biyya bilisoomsina maal godha jedhanii ajandaa ofii isaanii jibba mataa isaaniitiin kan dhuguma horii namarraa guuranii waan kana sirriitti itti amananii asii hojjetanis immoo jiru. Injiran jechuun taane jiru. There are people who do that. Kun immoo warra isumaan jiraatanidha. Warra asii hojii hojjenne argitee warra sana fi ibooftu baay'ee ishee immoo baakgiraawundi isaanii yoo ilaalte bar uummata hojii hin qabnedha. Uummata shalabbee makiinaa keessa teessee waan hin taane lafa lafti. Maaliif hin qabaniidha? Nama hojii qabu bar lafa yeroo taa'ee haasa'u hin qabu. Siigalee? Meetu kana keessaan bahin
Amma milkaa'eera hiriirri suni amma milkaa'eera fakkeenyaaf magaalaalee gurguddaa keessa gara Minisootaa waan akkasii kanarratti waan milkaa'e natti fakkaatu lafa Oromoon gurguddaan jiru. Amma milkaa'eera bifa gabaabaan naa himi sa'aatiin keenya deemaa jira waan ta'eef. Maal akkamitti milkaa'a? Waanti milkaa'e yoo hin jiru. Namni dhaggeeffate yoo hin jiru. Tokkoffaa lafa isaa dhaqaniitti hiriiran kunis waan waa jijjiiruu qabu miti. Kan isaan itti milkaa'an baadii boqorroo dhuganii galuudhaan irraa kan hafe. Galee biyyattii sana keessatti mootummaan amma jiru kun deeggarsa muummicha addunyaarraa qabu numa beeknaa. DBS immoo alternatiiviin kan gaariitu jiraate maybe namni isaan dhaga'u jiraachuu danda'a. Amma garuu yoo warri hiriiran kun warri waa godhan kun alternatiiv kan biraan qaban haafnoo aadaa alternatiiv. Alternatiiviin jiru immoo probaadisa mootummaa kana caalaa uummataaf gadhee ta'uudha malee kan mootummaa kana caalaa fooyya'ee uummataaf gaarii ta'e uummata godhee nagaadhaan bulcha jedhu hin jiru. There is no other alternative. So yoo baanis immoo waan namni dhaggeeffate waan jiru walitti hin fakkaatu hordofaa turre. So maalni isa kan waa'ee biyya gubataa jiruuf kana jedhanii iyyan kana evidensiidhaanis wanti dhiyaate hin jiru. Biyya gubatu akka Awustiraaliyaa gubatu fuudhaniitu gaara tulluu walatti gubate jedhu. Oraalii garagalte jedhanii makiinaa gubate jedhanii makiinaa qotee bulaa jedhanii mana gubate jedhanii mana Somaaliyaa keessaa fuudhanii bineensota dhaqaa'u. Nothing is true. Warri VOS dhaqanii, BBCnis dhaqanii, warri OBN fi OMN kunis dhaqanii, OMN illee dhaqee isaan beeku garuu warra argani homaa uummati nagaama dubbataa maqaama isaanii hin baasan malee BBC faan hin sobdu qaba. VOA faan hin sobani. Garuu uummati maqaa keenya hin dhahin jedhee faaktii jirutti jechuudha. Amma erga mootummaan dhufeeyyuu erga wattaaddarri command post jedhan kun dhufeeyyuu nagaa qabnaa. Ergasii sodaa dhiifne. Ergasii nagaadhaan bullee jedhu keessumaatti karfiin sun erga sa'aatii 7 sa'aatii 6 halkan sa'aatii 1 booddee ba'anii galuun hin jiru erga jedhameetti nagaa argannee jedhanii baay'een isaanii dhugaa jirtu dubbatu jechuudha. Waa'ee miidiyaa irratti yoo waan tokko jedhee miidiyaan biyya keenyaa dadhabina guddaa qabu. Including miidiyaa OBN kanas dabalatee, OMNs dabalatee, VOA kanas dabalatee du'a namaatiif maal kana akka wanni ittiin lakkaa'an. Mee fakkeenyaaf miidiyaadhuma Oromoo hunda isaanii dabalatee jechuudha. ONN illee dhiisi. OMN, OBN, BBC, VOF maal jedhan kana hunda yoo ilaalte kan Amaaraatii wajjin yoo ilaalte takkaa walitti Amaarri namni tokko magaalaa tokko keessatti ajjeesamee jennaan borganama miidiyaa isaanii irra guutee kunoo abaduu kan ajjeese maal jedhu. Kan keenya garuu Dambidoolloodha kaleessa guyyaa 2-3 kana gidduu mucaa nagaa magaalaa keessatti ajjeesanii baadiyyaa keessatti immoo nama kan biraa obboleessisaa waraana bilisummaa Oromooti daggala keessa jira. Waraanni bilisummaa sun immoo kan biraan dhufee obboleessaa gosti ajjeesa. Yoo kan ajjeesu kan magaalaa keessatti kana jettu. Magaalaa keessattis maali humna eenyu jechuu dandeessaa humnuma addaa sana humnuma daggala jiru. Humna daggala jirutu nama tokko asitti ajjeesaa. Inni baadiyyaa gara Shogoo jedhamu tokkotti ajjeefame tokko immoo obboleessisaa waraana jaraati. Shiftaan waraana immoo siin dhufee ati immoo mootummaadhaan basaasa mootummaati maal jedhee isa fuudhee ajjeesa jechuudha. So double jeopardy isa jedhan kana. So maatiin tokkollee obboleessa siisa sana giruuppii kan biraan immoo dhufee ati immoo kana goote jedhee isa kana fuudhee ajjeesa jechuudha. So kanumallee namni gabaasu hin jiru. BBC maal irratti argitu kana. Kun faaktii dabar kun suuraa isaatii maaloo isaatii wajjin kan jiru miidiyaa dhumtillee waan akkasii kana gabaasan garuutu Amaara ta'e lubbuun uummata hamma kana salphatti jirti jechuudha. Siigalee nobody says anything. So miidiyaan keenyas dadhabina guddaa qabaa. Dhugaa jirtus ukkaamsaa inni gara naan jirus inni gara siin jirus for whatever reason waan jiru hin gabaasanii sila miidiyaan dhugaama jirtu. Abaduu nama akkasii akkas godhanii uummatuma sanaaf awarenessiin propagandaan gama tokko duwwaadhaan deemu. Gamminni ittiin deemu yoo nama tokko mootummaan ajjeese nama 20 godhanii asii ONN faan yookaan immoo warra kan nutti himu inni kan mootummaa garuu isuma jarri nama tokko jira ajjeesan isuma nama tokko jira miidhayyuu ukkaamsanii irra taa'u. Siigalee so kanatu jira jechuudha. Really waan itti gaddisiisudha baay'ee. Maa ta'u gara xumuraatti deemna gaaffii gosa gaaffii xumuraansii qaba.
Gaafiin xumuraasii qabu lalisa. Akkuma jalqabne gaati nama dhaloota naannoo Dambidoolooti. Akkam wanni amma akka yeroo bakka tokko tokkotti waan akka afooshaa jira, waan akka namoonni naannoo tokkotti dhalatan waan akka wanni misoomaatu jira, waan akkasii jira. Namoota akkasii kana wajjin wal quunnamtii qabaatanii waa'ee naannoo keessanii yoo kan haasoftu ta'e ni mari'attu ta'e waa'ee kanarratti waa'ee dhugaa beekuu irratti jechaadha. Amma kuni waa'ee garee miti. Garee shiftaa, garee mootummaa maaloo isa jedhu tun ta'ini uummanni nagaan bahee nagaan akka galu, uummanni jireenya isaa tasgabbaa'ee akka jiraatu, waraanni waggaa baay'eedhaaf naannoo sanatti gaddi bilisummaa Oromoo uumameeti naannoo sanarra deemee hin beeku. Naannoo kana naannoo godina Wallaggaa, Qellem Wallaggaa fi godina Wallaggaa ba'aa kana deemee waan ta'eef isa kanatti maaltu jira? Yaada maaliitu jira? Akkana dhaloota naannoo sanaatti namoonni siif fakkaatan maaltu jira? Kanaan xumurraa. Maal sitti fakkaate? Namooti walamanuun iyyuu hin danda'amumma. Maaliif seete? Yoo ati mootummaa kana hin arrabsine, yoo ati mootummaa kana hin qeeqne, yoo ati mootummaan kun dogoggora qaba 100% they are wrong yoo jechuu baatte ati diina. Komiitii keessatti isin fudhatanii, afooshaa keessatti isin fudhatanii, maalitti isin fudhatanii. Achuma keessatti iyyuu immoo afooshaa mata'anii iyyuu immoo waliin galan jechuudha. Maaliif warri machitti ijaaramu sana keessaa immoo warri shiftaadhaa wajjin yookaan shiftaa yoo ta'u baates whoever warra sana wajjin warri hidhata qaban jiru. Warri immoo yoo ka'anii waa dubbatan immoo wanni isaan asii dubbatan kun maatii isaanii achi affeektii godhan waan jiruufi hundumtuu yoo kaatee waan kana ittiin mari'atte yookaan si baqata. Yoo dhokatee personaali akkasitti waan tokko haasaa malee gara solushaniitti deemna. Ammatu akkas jette kana afooshaadhaan akka iddoo naannoo kan biraatti mana namoota hedduu wal ijaaranii jiru. Utuu wal ijaaranii amma namootni Wallagga Lixaatii fi Qellem kun bakka jiran hundumaatii wal ijaaranii bakka bu'aa nama tokko lama fuudhanii mootummaa kanatti ergatanii laa kunoo rakkinni keenya kana solviinuu godhaa jedhanii gaafatanii mayyuu faakti jiru baruu danda'u jechuudha. Warra gamaarraas warra gamanaarraas mootummaarraas yookaan immoo warra daggalarraa jiru jechuudha. Warri daggala jirus waan pooyintii qabu. They have a point. Pooyintiin qaban jechuu komiti. Waan hir'atetu jira waan hir'ate kana sirrii miti jedhanii lolaa jiru. Mootummaanis immoo lakkii inni isin jettan sirrii miti jedhanii lolaa jira. Jara kana lamaan silaa walitti fiduun hin danda'ama ture jechuudha. Garuu akka uummati kun waliin gallees kan godhaa jiru qaamuma of danda'ee jirudha. Akka uummati kun wal ijaaree tokko ta'ee godhe sodaa keessatti naqee gargar diigu isaanuma keessa jira. So kanaaf rakkoodhuma bal'aadhuma Oromiyaa keessatti arginu kana achitti yoo gadi buute illee hamma naannoo sanatti hin argita jechuudha. Naannoo sanatti immoo akka inni wal jiraatee wal shakku. So kana fakkaata. Hopefully amma mega fuulduratti wanni taana hopefully biyya keenya biyya nagaa nu godhaa namoonni naannoo sanaas nagaan baanii nagaan akka galanii waanuma Oromoon naannoo biraan enjoy godhu kana akka godhan abdii guddaa qabna. Yeroo keetiif hedduu galatoomii baay'ee si galateeffadha lalisaa fayyaanaa ta'e. Ayyee atis galatoomii tolee galata argadha.